Gaafa isheen deessu maatiitti ergaa fi biyya kanaa baasee jechuudha. Addaatti fuudhee waliin jiraatee abbaa manaa gaarii ta'aa fi oolmaan teenya ilaala. Viidiyoon kun ijoollee shamarran ilaallata. Koppii linkii sheer gochuudhaan walii keessan qaqqabu. Akkuma sammuu namummaa qabaatte hojiidhaaf manaa baate qe'ee abbaa keetiitti baate yoo ta'edhaaf waan asitti mukaan irratti qalbeeffadhu. Waan asitti mukaatti seeraan fayyadame. Biyya Arabaa irraa biyyoota kan dhuftanii seenaa jirtan rakkoo adda addaatu isaan mudate. Rakkoon shamarran immoo baay'ee waan ulfaataaf, baay'ee waan jibbisiisaaf, baay'ee waan namatti hin tolledha. Riilii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Daldaalonni baay'een ijoollee fidanii biyya kana gashanii kan gastaawusii geessanii akka barbaadan godhanii kan ulfeessanii ulfi garaatti hafee kumbor miidiyaatti gadi ba'a. Waan qabatamaa jira waan ta'eef soba miti jechuudha. Kaan immoo reebanii akka barbaadan godhanii qabattoo isaanii gattomanii oltumanii uffata irratti canii fedha garaa isaanii irratti raawwatanii kaan immoo biiroo miliqsuudhaan haala adda addaan waan fofokkisaa ijoollee keenya irratti raawwatamaa jira. Dhugaa waaqayyoo. Ijoolleen dubaraa gaafa daldalaan keetti siikutu galgala siikutee taanaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu keessaa galteetta jireenyi tokko illee hin jiru. Akka inni si godhe sana taata mircaa kan biraa tokko hin qabu. Galgalaan nuufin tikeetti ganamaan naa kutee. Dhugaa. Change naa godhe tikeetti na eerpoortii biyya keessa jirtu sana keessallee buli. Achi keessallee buliiti tikeetti siif godhee guyyaara tikeetti siifaa kutu. Mee warroonni gara Duubaay dhufuudhaaf karoora qabdan viidiyoo kana dhageeffadha. Viidiyoo obboleessa keenya kana dhageeffadha. Maqaan isaa mucaan kun Ifaa jedhama. Anillee TikTok kana irratti an beekaa jechuudha. Mee dhageeffadha waan inni jechaa jiru jechuudha. Keessattuu warroonni Jordaan, Suudii, Bahareen, Kwaatar bakka biyyoota garaagaraa irraa biyya kana dhufuudhaaf yookaan gara Duubaay kana dhufuudhaaf karoora qabdan dhufaallee dhuftanillee waan kun isinirra ga'ee hin jirtu jechuudha. Keessattuu immoo irraa baradhaa. Keessattuu warroonni gana dhufuudhaaf karoora qabdan irraa baradhaa. Dhugaa rabbi mucaan kun baay'ee shamarranitti baay'ee hojjeta keessattuu jechuudha. Waa'ee dallaalota biyya kanarratti baay'ee haasa gadi ba'ee jechuudha. TikTok isaarree hordofuu dandeessu jechuudha. Maqaan TikTok isaa Ifaa Tokkichoo jedha. Dhaqaatee dhageeffadha laalaa isiniin jedha. Dhugaa gorsa baay'ee bareeda. Dhageessan miti irra deebi'a dhageeffadha. Viidiyoon kun daqiiqa 1 fi sekeendii 30 jechuudha. Dhageeffadha irra deddeebi'a kan mucaa kanaa jechuudha. Dhugaa baay'ee jechuudha. Baay'ee gorsa bareedaadha. Kan inni dubbate hundumtu dhugaadha jechuudha. Waan dhugaa irratti hundaa'e waan roota dallaalonni Duubaay hojjechaa jiran kun dhugaadha jechuudha. Kana jechuudha Duubaay keessa kanatu jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskiraayibii laayikii godha gara maatii keenyatti dabalamaa nooraa isiniin jedha. Immoo warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii godha. Dhugaa laayikii godhaati obboleeyyan keessan bira hanqaqabaa isiniin jedha. Viidiyoo kanaa jechuudha. Keessattuu warroota tiiktookii fayyadamnee fi dhagaahanii dhufuudhaaf karoora qabanii akka isaan dhiisanii jechuudha. Gara biyya isaaniitti galanii seeraan karaa akka isaan gara biyya kanaallee dhufuu barbaadan yookaan gara Duubaay illee dhufuu barbaadanii seeraan akka dhufanii fi jajjabeessaa isin jira. Waan dubbatee dhageeffadhaa. Dhugaa rabbi waanuma dhugaa dubbatee jira jechuudha mucaan kun. Mee as dhuftanii kuni keessattuu galgala hin dhufinaa ganamarra yoo dhuftan malee jechaa jira. Ganamaaf galgala hin qabu aduu lixuu ishii hin ooltu. Kanaafuu eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf eeggannoo barbaachisa. Duubaay kun baay'ee baddee jirti. Ijoolleen Duubaay dallaalota nuti dalaala jedhanii ofii isaaniitti dhufanii hoggaa tokkollee kanas biyya kana keessaan guunne ijoollee biyyarraa haranii fidaa jiru jechuudha. Biyyarraa reetee karaa biyyoota garaagaraarraa biyyoota Suudii, Jordaaniif Suudiidha baay'inaan kan dhufu. Jordaan, Suudii, Doohaa yookaan Kuweetirraa kan dhufan Kuwaatarii jechuudha. Kuwaatar irraa kan dhufanii hedduutu jiru jechuudha. Kuweetota hin taane Kuwaatar biyyoota kana baay'ee keessattuu Suudiidha. Ijoolleen baay'inaan karaa Suudiirraa kara biyya kanaa galaa jirtu. Birriin garaagarummaa hin qabu. Isin birrii biyya kanatu caala jettu garuu birriin garaagarummaa hin qabu. Anachillee kan Duubaay kan Suudii birriin garaagarummaa hin qabu wal qixa jechuudha. Xiqquma bakka xiqquma immoo warroonni immoo mana san teechanii itti isin dabalama. Suudittuu jechuudha qixxee birrii biyya kanaa hin argattu jechuudha. Kanaaf amma danda'amaa ta'etti namarraan hin dhufina. Yoo biyya galaatii biyya keessan turaatii kara biiroorraan koottaa imbaasii garaagaraarraan koottaa malee akka dallaalotaan hin nyaatamne birrii keessan nyaatamu osoo hin taane kun olaalii dubartootarraa jedhe shamarran irra miidhaa gurguddaatu gahaa jira. Mucaan kun baay'ee hojjetaa jechuudha. Shamarran irratti baay'ee hojjeta. Jechi dubbatu immoo dhugaadha. Mucaan kun dhugaa rabbi biyya kana keessa eenyudha mee nama
birrii namaan tunne yookaan nama daldale daldala hin hojjenne tunaan jettani mucaa kana qofa jechaadha. Garuu mucaan kun Duubaay kana keessa jira. Wanta namaa hin barbaadu mucaan kun nama waaqatti waan tokko jechuudha. Illula garuu yeroo hunda akkana shamarran hin dhufinaa rakkoo gurguddaa sinirra gahaa akka barbaadaa sin godhanii keessattuu galgala sifreenya akkanas hin godhanii kan jedhu mucaan kun yeroo hundayyuu dubbata karaa miidiyaa isaatiin bakka hundattuu jechaadha. Sagalee ijoollee wallolte hundayyuu jechuudha sagalee ta'a mucaan kun. Kanaafuu warri dhufuudhaaf karoora qabdanii mee ofitti yaada hin dhufinaa sinin jedhan yoo dhuftanirree seeraan koottaa biyya keessan galaatii biyyarraa koottaa seeraan hin jiraa jechuudha. Hin jira fakkeenyaaf imbaasiin garaagaraa viisitii fa'aa jedhanii bashannanaaf jedhanii ji'a lamaffaa sinii kutanii asitti yeroo dhuftanii sinii hojjetanii sinirraa hojjetanii jechuudha iqaama yookaan waraqaa biyya kanaa jechuudha. Karaa biyya keessanii galtanii biyyarraa moo gaafa akkana deebitanii jechuudha karaa seeratiinis ta'e karaa imbaasiinii jechuudha. Malee dallaalotaan hin nyaatamina. Birrii guddaa sinirraa fudhatanii isaanummoo kun asitti waggaa fidan mana ijaazatti sin galchanii akka barbaadan sin godhanii achi sin darbatu jechuudha. Dhugaa rabbii keessattuu kanneen akka ajimaanii chaarja fa'aa kana keessa ijoolleen keessattuu warroo dhiiraa daandii asfaaltii gubbaarra yaa'u jiran keessattuu ajimaanii jechuudha. Asfaaltii gubbaarra ciciisu jedhani warroon dhiiraa maaliif isaantu fide ofii waa hin beekanii ijoollee fidanii akkasitti rakkisaa jiru jechuudha warroota dhiiraa. Warroota shamarraniirra warroota dhiiraa maaliif homaa gochuu waan hin dandeenyeef furmaatti gatu warroota shamarranii akka barbaadan godhanii booda dhiisuu jechuudha. Bakka barbaadan micoo dheengaddaa agartanii micoo salaalesan. Micayyoon kun xiqqoodha. Erga dhuftee waggaa lama ani isaan waan inni godhee daandirratti gatee biraa sokkee jechuudha. Achii fuudhee mana kiraatti galcheeti micayyoon immoo daa'ima godhatanii sin barbaadu daa'ima sin barbaadu jedhee gatee sokkee jechuudha. Oo agartan ka miidiyaarra samoonaan irra jedhee viidicha ilaaltan jedhanii abdii qabaa jechuudha warroonni hordoftoonni koo jechaadha. Immoo warroonni immoo hin laalle laala hin jira jechuudha. Gadda gallakkisee hin jira guyyaa afuriin duran gallakkisee jechaadha viidicha sana. Kanaafuu akkanaan seenin jedha Duubaay gaafa jedhanii waanuma salphaa seenitti fakkaata. Duubaay jechuun waannaa hattuuti jechuudha. Waannaa hattuuti biyya waan tokko hin beekne al dhuftee ji'a tokko ta'anii afaan biyya kanaa hin beekne maalii biyya kanaa hin beekne koottaa jedhanii gadi ba'anii karaa tiktookitiin lakkoofsa keenya baay'oo keenya jalaa fudhadhaa warroonni hojii barbaaddan biyya biraarra dhufuu barbaaddan jedhanii ijoolleen keenya immoo isin jechuudha hin hojjennaaf maaliif isin kaayyoon keessan hojiidha waan ta'eef malee hojiidha waan ta'eef mitiire hin hojjenna jettanii dhuguma jettanii sim jettanii dhuftanii kunoo akkanatti waan garaagaraatti saaxilamtu jechuudha warroo dhiira shaggaadha. Yeroonni kun akkanumatti wanti ta'u malee garuu rakkoo guddaan kan irra gahu warroota shamarraniiti jechuudha. Kanaafuu dhaabadhaaf ilaala. Seera malee karaa gonkumaa jechuudha. Karaa Duubaay kana hin dhufinaa seenin jedhan. Dhugaa dubbachuu fi biyya galaatti biyyarraa deebi'aa koottaa oo biyya kana dhufuu barbaadan. Isa immoo yoo dhuftanii karaa seeratiin karaa imbaasiirraan koottaa. Imbaasiin hin jiru maali? Imbaasii gurguddaa biyya kana keessa jira. Warroonni shamarranis ta'e warroonni dhiira keessattuu warroonni shamarranii amma yoo ibsaas firees hojii isin hin galchan akkanuma isin taphatu jechuudha. Immoo waraqata biyya kanarreen kan isinirraa hojjetu hin jiru jechuudha. Isaan birrii waraqanni biyya kanaa hojjechuuf birrii guddaa gaafata. Ijoolleen kun immoo birrii guddaa saniin kan isin baasanillee hin qabanii jechuudha. Immoo ofii keetti baafachuudhaaf hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu salphumatti rakkoo kana dhageeffadhaatii viidiyoo kana deddeebi'aa ilaalatiitti yaada. Kanaafuu ani gara biyya kanaa otoo dhufuu baattan yoo dhuftee seeraan dhuftee dasna jedhaa jechuudha. Keessattuu biyyoota garaagaraa kan dhufaa jirtan viidiyoo kana dhageeffadhaa mucaanii mee itti yaadaa. Isin jechaa jira dhugaadhuma jedhetti yaada. Yaadatii koottaa. Malee akkanuma wayi Duubaay hojiitu jira jettee hojii eessatti jira. Amma fakkeenya footoo imbaasiirraa dhuftanii imbaasiin seera biyya kanaa guuttatee jira waan ta'eef hoggas hojii isin galcha. Garuu isaan dhufanii mana ijaazatti yoo isin darbatan ji'a 5 ji'a 6 teessu jechuudha. Mucayyoo tokko nan beeka kun ammoo waggaa guutuu geesse. Ji'a 7 mana ijaazaa jirti. Amma dhugaa rabbii hojii tokkorra hin galle jechuudha. Hojii tokkorra hin galle isheen garuu dhuftee biyya kana akkasumatti dhufteeti mana tokko wayii galchanii achi immoo manichi ta'uu fididee jaarri sunis achii deemanii hin galchine jechuudha. Waraqata biyya kanarra hin qabdu. Kanaafuu amma warra ishiitu gargaara jira. Dhugaa dubbachuu fi Itoophiyaarra warra ishee akkana erganiif isa dura hojjette san akkana erganiif biyya kana keessatti gargaaramaa jirti jechuudha. Maaliif kan akkanaan godhe immoo dallaala Duubaay. Kan kana caalayyuu hedduutu jiru. Kan kana caalayyuu kan hin gadi hin baane hedduutu jiru. Kun garaatti baatanii akkuma agartan kun waan meeqa ta'anii biyya kana keessa rakkataniitu jiru jechuudha. Kanaafuu isin biyya nagaa jechuudha akka seeran. Suudii keessan soota waggaa lamaan keessan hojjetadhaati. Yoo galtanii immoo galtaniirree
biyya kana dhufuu barbaadan seeraan koottaa yookaan achumatti taatoo mana qayyaaradhaatoo achumatti hojjetadhaati galaa malee duubaa hin dhufna. Isaan amma akkuma kanarree dubbadde boolee biyya kanaatti isin eeganii suura isin wajjin kawaabuu qabatanii duubi isaa immoo waan biraa isin qopheessuu jechuudha galgala. Kanaafuu salphumatti warroonni biyya kana dhufuudhaaf yaaddan mee ofitti yaadati koottaa isin jira dhugaa rabbii. Kanaafuu dura baruun barbaachisaadha. Kanaafuu otuma wotoon akkana ta'e jechuurra otoon dhufuu baadhe jechuurra hamma itti yaaddaniitoo seeraan nunnoo jechuu isinii wayya yoo dhuftanirra hin baasirraan koottaa yookaan immoo akkuma isin jedhe biiroo garaagaraa hin jiru isarraan koottaa malee akkanatti dhufina kunoo viidiyoo mucaa kana dhageeffadha. Viidiyoo koomii mucaa kana dhageeffadha sirriitti irra deddeebi'aati isin jedha. Egaa gabaabumatti viidiyoon qarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nagaruutti deemnutti nagaan naaf tura. Viidiyoon tun gorsa guddaa of keessaa qabdi isin jedha dhugaa gorsa guddaadha jechuudha akka kiyyaatti. Egaa akkasa isin jedha viidiyoo birootti nagaruutti nagaan naaf tura. Baay baay.